Okay. Kuni kennaa godha. Kun haadha manaa isaati. Kun immoo midhaan beeksisa isaati. Kun suuraa nafsi isaa kun haadha. Saganam beekam. Sagan. Ingedus player. Gammachiisedha dha. Hangaftisi. Hangafa na argiteedhaas. Haadhaanis akka abbaanis tokko maal jiraaf haadhaanis tokko hangaftisi. Hangafa na. Maatiin keessa namni. Maatiin keenya baay'eedha. Jangan saya nama cinta. Itulah. Mungkin karena nama termasuk di sini. Mau baru yang kapan tuh nih Soran foto produksi. Soran akan nyo bola amma kana kabus. Akan no boleh sangga fa kabus. Lama dauma Kuma Isa fedhe gara sana deemu fedhe man. Ani dursa garuu waan ati nama amte fane dursa si fedhe dhufe. sirri da. Si gala. Kana jecha fedhe. Soorani. Ijoollee keenya keessa nama shanaffaa akkasirra jira. Kana farraja. Fatella kan jiru addunyaa mucaa xillaa inni qarrashaadha. Iftuu irratti dhalatame. Sarratti makaana addunyaati. Okay. Maqaan koo Guddataa Abdataa jedhama. Abdata inni sun immoo sorry. Sooressaa Abdata. Abdataa ammayyaa. Waan meeqa jira jechuun faayida noormaanis tajaajilaa. Bakka obbolaa ta'uu keessan kan mul'isu jechuudha. Bakka alaani kan manni sirreessi namoota adda. Bakka. Eshi. Kanaadha waan ta'eef. Ani dhiyaate guddate immoo jaarsoo gabaadha bineetti kan inni tokko masa deetti barate achuma jaarsoo gabaadha bineetti haaskuulii immoo kan inni barate achuma jaarsoo gabaadha bineetti. Yaa barsi kan barate immoo magaalaa Naqamtee. Okay, Naqamtee ani immoo Naqamtee yeroo inni barate beeka. Si galeera Naqamtee ani andaa'uma baay'ee amma gaafa inni du'etti eessa akka inni ta'e hin beeku. Baay'ee bakka akkuma dhufeema tanaa jedhee gaafa san fakkeenyaaf amma gaafa mucaan kun du'e jedhamu ati yoom dhageesse? Fakkeenyaaf ani amma gaafa kamisaa naannaa sa'aatii 5 ol akka atti dhagee. Ani immoo gara sa'a sadiitti dawwalameeti. Ganama moo galgala sana? Ganama sa'aatii 3. Gara sa'a sadiitti na bilbilameeti. Obbo Sooraa Guddataa tanaa dawwal jedhee poolisiidha ilaan jedhu. Yeroo inni deebisee dawwaluuf immoo nama sanaa fi narraan kaasu. Mootummaa sa'aatii kun keessa mootii mucaa nama beektaa kennu. Mootii Mardaasaa. Gaafichi nan dhageessa. Eeyyee mucaa diimaa tokko jira. Waamamee ture mallee. Innaa natti dawwalini mootiin. Mootiin natti dawwalu maali Sooraa nama waraanidha maal akkam eenyu waraanu kun. Amboonee kee eessa yeroo inni dawwalu fi iftuu yeroo inni dawwalu iftuun boo'icha natti deebisu. Hundumaa argeera namma ta'e. Qabee fuudhee deemu. Utoo sukkaara ta'e utoo rasaasa ta'e garuu waa'ee rasaasa nan beekan. Wasfee jedha tokko. Minaan balaa kan beekamu jubilaar veenii kanarra siru kunnaan hin du'a namni. Akkamitti as jira sarkuleeshin siisteemii kan hojjetu qaama keenya kan dhaabu. Lammata immoo hedduudhaan baakee kanarra boksiin dhagaan siru kanaan namni du'a. Maaliif oksiin diskoonneekti ta'a gara hedduu kan deemu. Namni tokko immoo jira kan jedhamu yoo maal godhe afura baafatee argitudha. Tootaalii gahee namaa hin jiru. Kanaanis ta'uu danda'a isa garuu saayinsiin piikemii wayii hin jiru. Wanti mul'ate bakkeetti waan hin argin jiru dhugaadha. Jechi bultii ilaalte mootummaan si hojii ilaaleera gurbaan saanduqa biteessu nama mootummaa dhamti. Mootiin na hojii ilaale mootiin si hojii ilaaleera. Mootiin na dura waan arginu dhagaa. Mootiin si fira dhiyoodha. Maal hojii guddanne hundaadha mana keenya giddaabbii adda baasachuu nama biraan hin jiru. Mootii jechuun nama wayyaa walirraa fuudhee fannee guddannee. Gaaficha mootii jechuun isa ati dubbachuu dadhabdee isa iddoo kee bu'ee uummata gaggeessin galatoomaa isa jedhee jechuudha. Dheeraa miti. Lafa dhaabbatee iddoo saanduquma isa bitee jechuudha. Saanduqa saantu bitee. Goolli kalarii kan qabu. Isaadha. Inni jechuudha bulaadha nuyi kun. Nama nagaa otoo hin taane nama wajjin guddattee girgiddaan nu guddii jira jechuudha gite. Walirraa fuunee nyaanne adda miti. Inni na dura immoo argeeranii yoo ta'e. Sigalee inni maayini sababiin akka distarbiin taaneef raajii dhufaa jiraawwan bakka suuta dhimma ergeessi kottu naan jiru. Yeroo jiru wanti kun happenis. Kunuunfi koo garatti goruun dhabee akka seera qorachiisuuf bakka jira. Sa'aatii sanatti hin dandeessu. Sa'aatii sanatti waa'ee seera waa'ee maalii yaaddu. Kanaaf dhabeetaa nuun amma reeffasaa bannee ilaaluuf nuun aangoos hin qabnu hin dandeenyus. Garuu inni ilaaleera nuun jennaan. Ati akka amma seentee turte ati.
yeroo lama seentela inni lammaffaa isa dhumaarratti isa ittiin ba'u sana yeroo sana baanarii hojjechiisnee abaaboo binnee saanduqni bitamee dhufe anaaf lalisaa abaaboo artistoota irraa ofii keenya sheemiin nu qabee baay'isee namni dhufe xiqqoo ture artistoota irraa jennee ummata Oromoo jennee hiriyoota isaa jennee dinqisiifattoota 2800 annee wiingeetitti kaffallee at least kabajuma mucaa kanaa kabajuma namummaadhaaf goone beektaa achi booda waan beektan nu caalaa obboleessatu beekaa nuti amma kana booda namni beektaa kana booda wal shakka namni reeffayyuu bakkeedha argina ni sodaata kana booda namni amma yoo iyyeeyyuu walitti ni haala amma ittiin xiinxalamaa jiru kanaaf guddee koo ani beektaa jechuun gaarii gootee namni hin gaabu gaariin waaqayyoo fira. Keessa ofii immoo waaqa duwwaatu argameeta. Soraa dhabuutti baay'ee gaddina. Ana caalaa immoo hiriyoonni isaa warra akka Amaanu'eel Waaqturaa warra hojjetan danuun har'a waameeniin ture nufnee Firaa'ol obboleessi koo warri wajjin hojjetan kuni isaaniif peeyinii guddaadha. Garuu takka immoo akkas tinaayitti namni ofii isaa mana taa'ee isa argite caalaa immoo warra achii waan isaan argantu caalaa baay'isee. Utuu waameeyyuudha. Finfinnee irra mannoo naqamtee irraa waggaa 3 yoo ta'edha kan inni Finfinnee irra jiraatu. Buraayyuu namaaf hin jiraatan buraa hin jiraatu. Achi wayin maaf hin ta'u. Nageenyaaf haalli jiru. Nageenya maqaa kootii fi maqaa kootiin feesbuukii baasatanii kan maqaa koo bal'isatu jiranaan jedhu irratti agarsiise. Akkaawuntii baasanii maqaa sana kan intanaa hojjetantu jiru. Wanta sana illee qorachuuf yaalee bira ga'uu hin dandeenye beektee warra kana godhan. Eegee fadhaqee dhiisiseen ture. Nama kana godhu. Istiilaa duukaan jiran. Garuu akka fakkeenyaaf sanni na ajjeesuu fedheedhanitti yeroo nagaa iddoo nama biraarra dhaga'an. Abbaasaa bira ga'uuf maaf iyyaadha? Amma kan kana nama nukkee dandeenye kuusa. Bakka sirriidha. Kana jenna beektaa amma guddee. Pirosiijeriidha wanti kun beektee akka qorattee. Akkaamaan hin jettu. Opereeshinii kana hojjechuu dandeessu. Suutaan namaan seeraan wantoota murtii irratti fudhatamu jiru. Kana natti bira geessa. Lammata immoo intalli ishee nama jedhamtu kuni yeroo ishee waamtee dhiirri ijoollee nama kun wayii turaniiru jedhamu dhaga'a. Isaan booda keessaa walitti dhiisanii deemu. Isaan booda kee bakka ciisichaa gadi ta'u waan akkasii. Shaawara fudhachuu argameetti kuufettee riippoortii gootee. Maayin akkamitti kufe? Elektirikiitu intina shaawarii wajjin konneekti ta'eera laaxameera qabatee kufee jettee haasofte. Eeroo nagaa immoo mucaa poolisii tokko jira Waaqtolaa kan jedhamu. Nuti qorataa jira mucaa biyyaadhanis. Isa ganaa can adda baasan maadaan mana. Garee isa dhaqee gara jabuu sana dhaqee ganaa nama wajjin deemu jiru. Kanaaf nama siisiduu sadee dhufe malee waa'ee isaa malee gadi hin taa'u. Haadha kee nyaattu haadha kee militii Oromoon nyaattu. Oromoon nyaatama jiru. Nyaatamu. Immoo ijoollee waaqayyoodha. Ijoollee waaqayyoodha dhugaa namaan nyaatamu. Amma dandeenyetti ofirraa baasnee walitti buusnee Oromoo tokko gochuu, Yuunaayitid gochuu, waan qabnu wal gargaaru, waan kana meetid gochuudha malee akkamitti walii keenya wal nyaatu. Warra kana nyaataniif waaqayyo dhugaa hin baasa. Filaas dammoo ani immoo duukaan jira. Uumaasas baasuuf baakan dubbatti hin deebiin. Uumaa namaa kan baasu Kiristoos. Aktuaalii amma kootti garuu na yaadata. Kanaaf nunis kanuma adaraa jenna beekaa. Utuun arginu kanaadha reeffisaa caalaa situ beekaa. Atleast waa'ee reeffa isaa bakkee masaa. Wanti kana ta'e utuun anaanaa. Aduusa naannatti agarsiisa. Amma dhugaan lafa jiru